Qophii iidaa paartii yookiin kutaa sadaffaa buddeena tolchuu akkasuma immoo daabboo qopheessinee daffa'uu san qofaa miti akkaataa jechuudha jalqabarraa hanga xumuraa ittoo itti hojjetamuu fi mi'ooyituu yookiin qimamiilee kaleessaa sanii akkamitti akka itti fayyadamnu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuuni Oromoo kiyya guutuu jirra jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodin baga jiraattan isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya baga rabbiin ittiin isin gahee iidaa kan baranaa kan bara egeree rabbiin waa taasisu hordoftoota amantii muslimaa hunda keessanuyyuu itti aansuun akkuma sitti argitanii shunkurtii kaleessaa kiiloo 7 bitadhisuun na jalaa xiqqaatte kan manaa qabullee kiiloo 2 itti dabalee walumaa galatti kiiloo 9 quncisee erga geessee jedhe haala kanaan kukkutee yookiin ammotuyyuu mummuree maashinatti naqaa. Namootiin hedduun kallaaxaan qabdunaan jettanii shunkurtii yeroo kukkutu kallaaxaa ni qaba garuu yeroo itti fayyadamu jira yeroo itti fayyadamne jira yeroo firdii yookiin dirqama qofa kan itti fayyadamu achi booda immoo distiin guddaadha. Akkuma sitti argitan midijaa irratti erga ibidda qabsiisee jedhe eelee irra kaa maaliif akkana jalaa gubatuu fi akkana jalaa qabatu tasumaayyuu waan hin barbaanne fi haala amma isin argitan kanaan hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kunoo akkanatti qabsiisee jechuudha. Eelee irra kaayee eelee gubbaa distii kaayee itti fufe jechuu wajjii kiyya haaluma margitan kanaan jidduutti ammoo wanni ani si yaadachisu yoo jiraate laayik sheer walii gochuudhaan ittiin bohaaruudhaan tokkoffaa irratti waan beeytanii odoon ta'in warri dagartanii illee baay'ee beekatiin miti reefi yaadataa jira jechuudha. Akkuma sitti argitan shunkurtii kenna affeelataa jechuudha. Erga shunkurtiin bilchaattee jettee zayitiitti goona. Zayitii haga isin barbaachisetti gootan kan itti baay'isuu barbaadan kan itti hir'isuu suni fedhii keessan irratti hundaa'a. Erga zayitii shunkurtiin bilchaatee zayitiitti goonee zayitiilee wal fudhatee bilchaatee barbaree haga nu barbaachisutti goona. Garuu bakka takka osoo hin ta'in fakkeenyaaf cilfaa haphii isin argitan kana ja'a itti godhee ka'ee laala jechuu waliin gaa wal fudhachiisaa laalee yoo inni hanqate itti eda'a amma ja'a itti godhee egasii lamatti eda'ee cilfaa 8 jechuudha. Hangasii jechuudha lukkuu kiyyaa billiitti baafataa jira yookiin addaan baasaa jira. Akkuma sitti argitan kanatti jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa hundi keessanuyyuu jalqaba irraa hanga xumuraa lukkuu akkitti dalaynu shunkurtii erga qopheeffannee jenne shunkurtii kennaa kattafannee bulleessinee jechuu akka sirriitti nuu bilchaatu irra kaayannee haala saniin qopheeffataa lukkuu kennaa erga qalannee jenne yeroo san viidiyoo argisiisuun dhoorgaadha isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya seera yuutuubatti dhoorgaa hangasii addaan baafataa billiitii kenna qopheeffataa lukkuu kenna distii kenna jidduutti waliin dhahataa akkuma isin argitan kanatti bilchaate jechuudha. Yookaan xiqqoo akka isin beekuu qabdanii wanni sirriitti sinnaa hubattanii beekuu qabdanii yoo akkanatti distii kana suutaanii waliin dhahaa akkasuma ammoo daqiiqaa muraasa keessa viidiyoon ediitii ta'ee jedhe kan isinitti fakkaatu wanna jechuun bakka salphama fakkaachuu mala sa'aatii jidduu 8 hanga sa'aatii 10 illee isiniif fudhachuu danda'a. Ibidda jala hir'istanii akka distiin keessan hin gubanne haala kanaan suutaanii waliin gahannaa jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya booddeessanii amma anuyyuu kan qopheesse yookiin hojjetaa ture guyyaadhaan yaadattanii amma sa'aatiin kun ammoo galgalaa'ee gara sa'aatii 2 olii jechuu ishaayii ta'ee jira. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kunoo amma sirriitti bilchaatee suuguun isa xumuraa jechuudha. Sa'aatii meeqara sa'aatii 8 folakkaa 9 irraa eegalee shunkurtiin kun haga sa'aatii 2 wayititti bilchaataa jira jechuu. Amma bilchaatee erga inni akkana ta'ee ammoo mi'ooyituu yookiin ammoo qimamii qullubbii dabalatee itti galchinaa qullubbii itti godhaa jira. Akkuma sitti argitan kanatti qullubbii adii mataa 2 tumee cafacafee bulleessee itti godhe jechuudha. Mataa 2 jechuun firee meeqa isiniin jedha mataa 2 gugurdaa wati xiqqaa ta'e mataa 3 illee itti godhuu dandeettanii 4 illee itti gootan hin tolcha malee hin balleessu. Ammallee qullubbiin hanga bilchaatu itti qaqqadaadataatumaan beeka daqiiqaan kun dheeraadha xiqqaa isinitti fakkaatiin booddeessanii qimamiilee yookiin mi'ooyituu yookiin bohaaraata kaleessaa sanii akkuma sitti argitan kanatti qopheessee saanii irratti jechuudha. Qimamiin kunniin hundi isaa mataa of danda'e qaba siinii galee mushakkala jira. Waan baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf asitti qopheeffadhee bakka tokkotti asii viidiyoon na jalaa muramee ture sababni isaa suuqiddaa waan hundaayyuu yeroo ani itti godhu waan waraabaa jiru see ofii waraabaa jira achi irraa na jalaa hafe erga qimamiilee wal fudhatee jedhee yookiin bohaaraanni lukkuu kiyya itti galchaa jira. Wanna xiqqoo jechuudha an akka ofii kiyyaatitti malee akka namaatitti hin dalagu wanni sirrii sinaa hubachuu qabdan lukkuu kana daqiiqaa
afurtama yookiin 20 caalaa irraan tursiisu sanuu ibidda jala dhaamse maaliif jennaan waxii kana waan boodallee deddeebi'ee ho'isuu fi akkaataa itti fayyadamu hunda isaatu silaa viidiyoo isinii waraaba yoo amma bilcheessitanii sirriitti gogootanii jettan booda ammootu isin jala kan ciccituu fi yookiin ammootu kan bullaa'udha jechuudha kun amma bilchaachuuf gubbaa isaatitti kun hoomachaa jira jechuu bilchaachuu fi bishaan yeroo itti gootu nu agarsiisne yoo jettanii haga suugoon keessan isinii haphatu likkii suugoo keessanii yookiin ammoo likkii suugichi naa ta'aa kunooti haganatu nagaha jettaniin osoo isin jalallee hin haphatin itti geeffachuu dandeettanii jechuudha bishaan ho'istanii gallaayatti haa ta'u waan barbaadetti haa ta'u kunoo laala likkii suugoo jechuu an haganatu nagaa jedhee ofii kiyyaa godhe gaafa ramadaana barbarii kana caalaa itti godhe har'ammootu itti hir'isee hin qabu haa ta'u malee dhugaa dubbachuu fi ittoon kan har'aatti caalaa mi'aayaa isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkasuma ammootu maashaallah tabaarakallaa lukkuulleen guddaa sooqiddeen haala hanqatee durallee itti godhee jira sooqidda dhugaa dubbachuuf yeroo san viidiyoo ofii waraabne amma ammoo sooqidda ka hanqate itti geessaa jira dhaamsu heda asirraan ammootu itti aansinee dhadhaa itti goona namootiin hundi keessanuu jechuudha karaa kanaan salphaadha akkaataa lukkuu itti hojjetan namni dagattanillee akkasuma ijoolleen lafaa dhuftan kan hin beeynellee anis hin beekaa odoon ta'in haga ofii beeku waan ofii beeku irraa isinii qoodee jira kunu maashaallah tabarakallah achi booda dhadhaa baqaa ka durra baay'isee jira dhadhaallee guyyaa tokko isinii baksa inshaallah wa ta'ala dhadhaa kana maankaa 5 itti godhe jechuu maankaa nyaataa guddaa isin haga barbaadan zayitii hir'istanii itti godhachuu dandeettanii bakka itti baay'isuu faayidaa qaba malee dhadhaan isin miidhu zayitii irraa hir'istanii dhadhaa odootti baastan eegaa waxii kiyya geessee ganama lammataati amma kun isinii galaa jiraamti haga halkanii kan hojjetaa bulee ganama ammoo qimamii daabboo kaleessatu madhetti godhee kaameraa xiqqootti godhee raacitii akka baadiyyaatitti jechuu hirshoon beeytanii raacitii buddeenaa yookiin ammoo raacitii lafa jiru isa san fuudhee waliin gaataa jira qimamii daabboo yookiin ammoo buhaaraata daabboo kaleessa isinii himee jira achi booda archee kiyya gingilfadhee ka qopheeffadhe itti naqadhee sukkuumadha yookiin ammoo bukeeffadhaa daabboo fi maaliif jennaaniin bakka iiditti seenne jechuu har'a galgala kana boru iidas salaatama isinii galee har'i kamsa gaafni ani waan kanneen hundaayyuu hojjedhe kamsaa galgala jechuu kamsaa halkan daabboo buddeena waan hundaa hojjetaa ture kunoo daabboo kiyya haala kanaa wal fudhachiisee bukeessaa jira furnu duqeetii miti harceen kiyya qamadii noormaala jechuudha orjinaala hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namootiin hedduun furnu duqeetii yeroo iidaa killee maalii akkasitti waan adda addaa sukkaara zayitii daabboo dabalanii namootu dabaluu hin jaaladhu isiniin jedha sababbiin isaa ammootu bakka daabboo orjinaala ibiddaan daffa'ee hin qaba batira daabboollee hundaa ni fayyadama garuu inni orjinaal jiruu fi jireenya keenya wajjiin salphatu jiddu galeessa taanii akkamitti ayyaana dabarfanna warri jettan karaa kanaan yoo fayyadamtanii argattanii erga daabboo geesse jedhee haga daabboon bukaa'u lixii kiyya irraa dhiqataa jira kun lixii buddeenaati absiitii buufachuu fi hordoftoota fi kabajamtoota kiyya asittillee ofee foraabaa jira lixii xaafii duwwaadha asitti qal'isaa jira erga qal'isee jedhee ammoo bishaan nacinatti mandajaa irratti danfaa jira absiitiin itti buuf jechuu isinii galee absiitii yookiin ammoo bulluqaa lixii buufachuu fi cinatti bishaan danfaa jira erga qal'isee geessee akkuma amma isin argitan kana kunoo maashaallah tabarakallah akkana fakkaata hanga barbaadaniin jechuudha najalaa baay'ateeyyuu gaafa baadiyyaa deemesanii ijoolleen hin jirti tan hojii na gargaartutti na laba isteena yaalaa bukeessite haa ta'u malee alhamdulillah alaa kulli haalii kunoo akkuma asitti argitan erga qal'isee geesse asitti ammootuyyuu bulluqa kiyya distii bishaan danfe kanatti naqataa jira kunoo haala isin argitan kanaanii haxumaan nama jala waan goggalchuuf yookiin ammoo wal qabsiisuu fi sibiila muuqee yookiin ammoo bulluqaatiin kunoo waliin gahataa jira isiniin jedha haala isin argitan kana erga bulluqni kiyya yookiin ammoo absiitiin kiyya bilchaatee yookiin ammoo qophaa'ee ga'ee jedhe irraa buusaa akkam goota yoo naan jettan akka na jalaa waliin qabanne akkasuma immoo akka dafee naa qorru bishaan qorraa gubbaa isaatitti kan firfirsu ta'aa jechuudha karaa feetaniif akka feetanii dalagachuu dandeettan isin garuu wanni isin sirriitti hubachuu qabdan dirqama mooyaa qabaadhe yookiin ammoo hojii beekee osoo hin tahin kan dagate yaadachiisuu jiruu biyyaa bohaarsu wal bohaarsutti jirra ittiin bohaaraa isin hin jedha kun akkuma asitti argitan bishaan qorraa akka dafee naa qorrullee asumaan akka olillee nalaan qabanne itti naqadhee eegasii jidduu kanatu saadheeraa waan meeqa dalagee lixiin gargalee absiitii itti godhee asitti ammuutuyyuu eelee fidee bakka duraaniitti na dhiphate fuudhee eelee bakka wayii kaa'ee aduun itti na jalaa ba'aa jirti buddeenatti kunoo maashaallah tabaarakallaa garuu baay'ee bareeda bakka bareedaa taate haa ta'u biiftutu aduun gubbamarraa itti gabbaati inshaallah huwa ta'ala kana fakkaata qophiin keenya hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ammas erga buddeena kun jalqaba buddeenaati buddeena erga hojjedhee xumuree kun ka jalqaba ba'e erga geessee
jedhee eelee ibidda jalaa haree dhaamsee daabboo kiyya godhaa jira yookiin daffa'aa jira. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya odoom akkas godhu jidduun waa hedduutu jira mire daabboo daffa'ee geessee akkasuma mootuyyuu ijoollee dhiquu fi dhiqachuu waan hedduu qophaa'utu jira. Haala saniin jechuudha oolmaan kiyya yookiin ammoo qophiin iidaa kan kana fakkaatuun xumuramee alhamdulillahi rabbil aalamiin iidaa gaarii iidaa bara baraan itti deebinu sin haa ta'u akkamii gubbaa qabsiiftoorri jettan kun akkanatti irra bobeessin argitanii qoraan bulleessinee faffaladhee caccabsinee yookiin guttoo adda addaa uuma ta'ee bittanii jechuudha ofillee yoo qabaattan fidattanii haala kanaan irra bobeessitanii like subscribe share gochuun hiriyoota keessanii qooda nagaatti toora